الله وبركاته. جرتا جيرا كم نجيا وجانا كم بريدة أكمري نجا من الشتاء بنتي أنا ما أقول قرا دمتيا هي اللي إن شاء الله بنتشوي ده أنك ترتمي أما وقالة من تاني وقاتك وقالة وقاتك أما جوجرك لو بنتري سيف نقول ري مالك قدي أما منجر إيه كاتي أما في مسيرة وان كن كبنت أما كايرو دفع دابل لبو ما لقوا تكايرو رفتي دبي سينتاني دبي مو والله قبل نجس دبي ناتاتي كايرو فدا وان براس قبل شيء جرلبو أوين أنجي مالتنا ما قبل سامي والله سينتاني كوفاني ولا وان برا لبو تكنا قبل شيء ماكي ما تنقل وندنا نمانجيك نمو قبل شيء وين أنجي مالتنا ما قبل شيء أشي دبي مالك دبي إستي كايرو تيمالو برباد سلا يسوي يا كايرو في دبي را دبي ويجمالي جتة إيه دبي بيانس هوجي متى كيتي بيتنا تلي هوجي متى كيتي بنتين وجتة غارو مال تجراني بيتا بيتا نمني هوجته جيرام أكستي جيرامي من بيتنا تين واقولة إيه بيتنا تين ماري جاسون جر هندينو بيتنا تي jiraachuu dhaaf qofa hojjetanii ilmoo isaanii jiraachisu yoo maatii jireenyaa fi malee itti waaruun taatu jechuu kaayiroon ni taati garuu biyya tana namni hundinuu biyya sadaffaa deemuudhaaf shaanxaa ularra kaa'ee taa'aa jira. Irra guddaan amma Duubaay immoo namni jireenya jiraatu itti jiraatta jireenya jiraattan because manas yoo kireeffattanii bakka jireenyaaf achitti hojiis biyya biraatiin deemaa ittee yaaddu jechuu biyya tana garuu namni biyya biraa deemuudhaaf yaada godha waan ta'eef akkasitti wanti hin jaan jechuu barbaadeeti. Heerumee dasargina irraa nafin kaalubbo. Eenyutti heerumta? Eenyu heerumu deemta? Maal taate miciyyoon? Maal ta'uu waljiisa? Dubbi gadi na kofalchiisa wallahi. Maal jettee? Hai. Egaa ikaan. Waan namni kamuu nama gaafatu bara wallahi istee koo waldi miice. Eenyu heerumu deemtee haa? Eenyutti heerumta? Ani ijoolluma eessatti yoo deerme feetaati qoyaati. Waan akkana just jaalalti bikkam filattu beekte jaalalti biyyoota Oromoon jaalalaaf Hindii hunda dheeyxee jirti jechuudha. Artistii Hindii dhaqee qabna jaalalaaf jecha. Kanaafuu Ifiyyoo ammaanillee jechuudha. bikkam filatu jaalalti. Anamma Harargee heerumu deema. Okay, nama jaalattee qabdaa? Yoom ol fuudhu deemtan? Nama beekamu moo akkam? Anaa jaalata malee inni nan jaalatu. Dura maal gitti heerumta kaati innis hin jaalanne? Ani hin jaaladha kaanii isa dhabuu hin danda'u kaani. Yoo isa dhabdee maal taate? Waalaikum salaam. Fayyaa. Inni nama beenu lafa natti. Nagaa. Nagaa. Jirtani. Nagaa. Fayyaa. Nagaa. Nagaa. Tataa maal feetan? Taa. Maakii dhiifama ishee. Namaan nutti dhufe. Keessumaa. Yaa duuba innis hin jaalanne heerumtee maal si jedhaa jechuudha. Bakka amma waa'ee dhiiraa hunda ofirraa dhisee jira wallahi Makii waa'ee dhiiraa jechuun amma jechuun jalqaba irratti jecha addunyaa sanarratti dhiira Oromoo kutaa 11 faayidaa ishee qabu. Jireenya mataa keetii qofa bakka. Kanas dhiiseera nama. Akkamiin hin guddadaadha malee waa'ee dhiiraa ofirraa cufeera.
yaa bari aslan jaalaltina sa'aati jaalalti sa'aati yaadinatti gisee dhuftee walitti si fiddee akkasitti wanti jettu wayya si galee gisee kaan jettu because janaasa olaa intanatti Anaan makaayyoon tiyya jijjiiramuudha malee dhiira jechuun yooti dhageeffadhu baay'ee yoo inni guddaa hubachuu qabu. Yooti birrii qabaattee jechuudha. Yoo amma birrii qabaattee jette abbaa barbaade maratatee osoo itti maratanne ofiisi maratata. Yooti birrii qabaanne eenyu si fadha. Nam tokko jaarsi keenya mana wajjin galtuu si jibu. Kani fi amma taap jettee jecha walii gatti fiidee birrii amma Duubaayin keessatti birrii kudha yoo qabaatte shanyaattee shankaayyachuu si wayyi. Birriin gaa'isatti jiraachisu osoo hin ta'in akka dubartii jabdu tokkotti kabajaa sitti gooti. Si galee? Jaartii ibsaati. Nam tokko gisee hojjetu. Soddaa keessa. Soddaatti ta'e osoo hin taane jaartii ta'e na laala. Malee soddaatti ta'e namti. Niitii teessanii? Teenya kan nuti nuuf teenya isin niitii teessanii malee. Jechuun isin soddaan nuti immoo ishiin intala ta'e kan jaartii ta'e nama taate. Dubbitan akka bilaalta maayikee. Rakkoon gomni taa'e rakkoon hin jiru. Makii. Guban. Oh. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi nagaa. Jirtu nagaami. Niitii teenyaa jedhan. Garaamatti. Oi niitii teenya jechuun akkam naan galee. Niitii ta'e. Jaartii jechuun nuti jaartii ennaan akka argeetti. Naagalee Ani ta'e ibsaa qofaa miti ree. Kanoo. Jechuun yaa ta'u intalli gosa takka akkasuma miree walumatti qabaata bara. Akka arsiitii takka jedhama amma. Dhuunfatti nama isaa taate ta gosa maraadha. Yaa akkas. Kana bira dabritee immoo ta Oromiyaa mul'ulu. Naagalee. Oh naagalee jira okay. Hayyee. Akka amma akka argeetti jaartii teenyaa jedhama. Isaan bira niitii teenya jedhan. Gubanne barana. Gosaati jedhama naagalee jira naagalee. Dhagee. Abaaboo kana si kenni ture. Dhagee simbaana bar. Ayyee. Duuba ammaati hojjetteeti heeruu deemtaa. Gubbaan amma jechuudha wallaahi beekaa waan baay'eellee dabarsee waan baay'eellee beekaa narrattillee duulamee beekaa garuu an obsa qabanii beekaa maayikii. Wallaahi dhugaa dubbachuu fi ijoolleen teenya tun hanga itti ganda kan kee waakkattu takkas godhan ni beekaa. Kaza an obsa qabayyuu bakka masbarreen gubamataadhaan gajjabeessa beete namni si arrabsullee numaatti akka faayidaa sirnaan fidu waanumatti jabeena qabduuf si qeeqaa. Bakka amma gaafa biyyaan baa kana keessa hanga jiraattutti bakka yeroo jireenya mataa keetiitti si baasa. Wanti qoy miidiyaa irra deemu suni maalinni? Ulfa qabdii moo? Ulfa qabdii waan ta'a? Maaliif akkas jechuu danda'an? Akkanumatti narratti duulanii wallaahi jechuudha maayikii jaalattee jibbitee kunoo namni ati yaanii walitti yaanii suma beekaa anillee yeroo baay'ee suma hordofaa walitti dhiyeenya hin qabnu malee wallaahi nama dhiyeenya natti qabu gaafadhu jecha. Warabbal kaaba hangaan bar ganda kiyya waaqadhee kaada. Antarki silaa bikka na taatu dubartii biraa taate warabbal kaaba foqirraaf darbitee ajaa'iba waan ajaa'ibsatti ta'u. Ijoollummaa teenya ta'a argeetti narratti duule kutaan biratti akka tanaa raabseen jiru kana beeki. Bareechisee beekee kana. Akka waan nama sa'aatii sana bira jiru akkas taate bar miidiyaan kun guyyaa lamaaf suuraa kiyyaan gada galee bataabbatamee jechuudha. Siigalee IP uffata aadaa arsiifaa kan ani Itoophiyaatti kaawwadhe sanfaa mee gaafasiiti jidduu waggaa gee hin dawwure sila namni waggaa amatatti dhala. Maayikee kamilaa turbita. Ani wallahi beekwana deno. Just namni. Mee lubbu ishii mee ulfa guddaa sana keessa kaanii an kuna ulfan qabu mee sitti agarsiisaa qoy. Kuno ani tana shiitii uffadha malee kuno. Mee rabbii jadi ulfa guddaa san mee silaa namni waggatti dhala namni ji'a 8 just akkana ji'a 9 dhalasa. Jechuun dubbiin akka ati jechuun namni akkuma lafaa kee yaa namni ni haasawa lafaa keetillee numa haasawa garuu
Wallahi Makii, wallahi jechuun amantii amanuu baattee sayyaada mataa keetiiti. Uummanni kun jechuun ajandaa jechuun yoo baaraadhi isaanii yoo suuratiif dura kaan malee takka faa hin beektu. Ani jasti atillee nama miidiyaa fayyadamu abalu jechuun barbaadu malee warra yoo suuratiif duuba hin kaane baaraan mana isaanii waliin baanee fi jira. Suuraa dura kaa'ee lubbuyyeen akkas taate lubbuyyeen akkas taate. Waan tokko ni beektaa waa'ee namaa dhiisiti of kabachiisi garushi. Usteet majoolee xixiqqishoo wajjin haasayinii of kabachiisi abbaan fedhe. Amma eegalee Makii. Dhaga'i si haasawaa jira. Nam tokko waan takka taatee gise siin ji'atiifitti amantummaa qabaatte. Dhuguma waan san taatee yoo hin jiraanne namaaf eenyummaa kee fi maalummaa kee namaa ibsuuf jettee gastii irra deddeemtee nama ol galchitee ati akkasii miti akkas taatee lakkii akkasii hin taane akkana taatee lakkii miti akkana akkas godhan eeguun qabdu ture. Ati dubartiidha. Dubartii jechuun mataa isitti jechi dubartii jiru kabajaadhi fi isattu jechuudha. Sigalee maqaan dubartii jedhu maqaa kabajamaadha. Sigalee akkas taatee gisa jaan intervii si gaafa lakkii maaliif achi dheexeree lakkii namni abbaan kee asirra hin jiru haa tantee as hin jiru asirra hin jirtu namni waa si gaafatuufis ati deebisuufis dirqama qabdu tokkolleen hin jiru miidiyaa kana irratti jechuudha. Sigalee seetni baraasoo araasoo ammaas kabbaraan labbaatu of kabachiisu qabda jechuudha. Anqa mana kiraa kireeffattee maallaqa kiraa kan kee kafalatu takkatti anqa hojjettee ofiin jiraatu tokkotti namni tokko olii gadi siin deemuu hin qabu. Ati ofiin dhaabbattee abbaan fedhe yoo hoceellee gastiirra deemtee deebisuu fi an dubartiin akka jabduu taatu barbaada. Sigalee dubartummaan kamuu jechuun of akka kabachiistu. Maaliif jennaan namni dubartii tana dubartummaa keetitti yoo sin kabajne namni tokko deebisuu fi maal godhuu qabdu. Dura dursoo dubartummaa keetiin baalagees ta'e gaariis ta'e dubartummaa kan keetiin kabajamuu qabda. Ati immoo namni kasi kabaju ati yoo of kabajje sigalee. Abbaan fedhe maali ni beektaa? Maali ni beektaa lubboota akka farratti jechuun miidiyaa kanarratti warreedii namayyuu tiitookii walitti nuuf fide malee maalinatti waliin beenu siigalee. Ani wallaahi jechuudha takka farratti abbaan barbaadan irratti duulee dhiisee mirga takka laal hanga turii keessa jalaa takka kan qabuuf aneessee jambar. Namni ofii doon irratti waraabeen haramse laayikii ripoostii godhee fi bira taraan. Dandaa takka kan qabuuf oftee jiraadha siigalee. Abbaan barbaade kaakee abbaan barbaadeen haramse yoo tiitookii hanga tiitookuma jibbu takka na godhan gina iddoon kan inni siigalee hundumayyuu itti dhiisee siigalee. Kazaa bakka jaalibshaa irratti na yaamanii ikkittillee nama 11,000 kanaatu jira nama baay'eetu jira jechuudha. Nama 11,000 kanarratti gaaffii fi deebisee isaan hundayyuu afaan ofirraa qabsiise biraa beekasti abbaa takkaasan abbaan barbaade yoo isaanitti tol gasti xiyyeenu yoo isaanitti tol hin deessa. Namayyuu keessii waliin beeku siigalaa Makii bakka wal arrabsuuf keessii walii namayyuu hin beeku jasti namayyuu tiitoo irratti wal bare bakka sanumaan namni waan madaati kaleessa qabdu si keekaa ilmi namaa jechuudha. Wallaahi billaahi waan takkaas hin godhu waan takkaas hin godhu jireenya kee jiraatta harkattee dhabdee rabbii kan gadi fa'aatiitu walitti beeka siigalee ilmi namaa maqaas balleessu waan barbaade godhuu danda'a. Akkuma ati jetti ati ofitti amanteetti abbaan barbaada I don't care jettee otiris ofii isaaniitti naqeeqaniiti gaafa daddaban dhufanii namni beeka dhiifama hin hubanne jedhee namni beeka dhiifama keessaan na gaafate ani rakkoo hin qabu jedheeni akkasitti dhiisu. Dantaa hin qabu kan wallaahi kunoo nama na beeku waan amanu baatti mee micattiin tun gizee namni arramsu nama arramsiti jedhiiti gaafadhu yoo dammoo of keessaa qotanii naa fidan sanuu deebii gizee takka deebisaaf jira salphisuun jara caalleessoodha. Yeroo namni si arrabsu deebii nama sanii deebisaan ati nama sanii iddoo kanitti jedhama. An nama tokko bakka barbaade arrabse istrool godhee bira ta'a. Maal jettere? Wallaahi ani iddoon qabuuf. Kun atillee guyyaa sanbarii ijoolleen keenya tarree hanga tiba kutaa tunte waa kotta kas godhanii barumman. Siradda walanii Makii. haa say maal jettee salkii na bilbil. Innaa wallaahi ani iddoollee hin kennuu fi nama fiidoon irratti waraabee na arramsullee wallaahi istrool godhee bira kuta. Dantuma takka hin qabuuf maal inni beektaa kaayyoon tiyyaa warra na arramsee na xiqqeessee maqaa kiyya na balleessee okay. Arafati akkasiin an jedhe san kaayyoon kiyya isaan sanirra caalee mul'achuudha tattaaffiin kiyya malee isaan saniif sa'aatiin deebisuuf hin qabu. Namni waan ati jabina qabdu waan ati dhageechuu qabduuf si keeka. Si galee malee yoo ati namni isin beene maara namni sitti duulayyuu. Saa? Ati dammoo iddoo kan nuuf hin qabdu. Tolfattanii balleeffattanii aadaa hin qabu jettee itti dhiisuu qabu. Dantaa kan nuuf hin qabdu si galee.
Yoo dammoo gasti nama kanaaf deetee maan arrabsatan gasti nama sadiitee maan arrabsatan jett akka ati ilaal mataan kuffiinoon kee warsitu kee pilaani jireenya keetii si harkaa badu si gooti Oromoon jechuudha. Amma maantaan hangaatu arrabsaan turre gasti nama wayii seene isin maa ijoollummaan argeetu walirratti duultan jedheeni ichi walitti harree biraa gadi bu'e. Bakka namni kutaan biraa wal kabajaa wal jaalataa wal hammataa badaa ofii hin gorfataa seegalee inuma osoo wanni barbaade viidiyoo irraa waraabanii miti wanni barbaade ala behe ulfaa miti wanni barbaade tehe wal saaxiraniiti wasattaran malee akkuma ijoollee teenyata hargee tana dirree irratti waliin baasan gabee irratti seegalee naa akkasii wallaahi maal gootaree akka cufillee nuun ta'uu numa dandeenyeetu maqaa waluma dandeenyee jira. Yaa bakka akkasiiti jabaadha. Ishee bakka Makii jechaa. Sizaana ishee lubbuu. Ayee galatoon bareedduu ani ash thank you. Ini nukube warjaatira jala. Hai. Yo adamamti siraan adamam. Rabbina hajaatu kuna mul'ata. Wallahi mul'atu. Warabbal kaabaa iji koo ajaamu mul'atu. Akkatti godhore ayye akkatti hoo. As gara ilaala ati maal goota beektaa mul'adduudhaati. Dhaqi birataa iti shimichi. Birataa imichi. Eegaa mul'ataa rabarnu nutti mul'ata. Eeyyee. Kaasina. Amma ta'eera. Akkana michi. Shaa godhi malee chimichi kaa akkatti miicamuuti. Shaa godhi. Soogidda fididatti rakkiyyatti. Marqaa uffatni. Saamunaan jiru. Soogiddaaf shaampoo fi dureen taane. Waa feerii deemnee. Soogiddaaf shaampoo fididatti mubaarak hin taane deetan. Waan miicamu miici miila si gurgulleessi ka kana harraa bitaa sooran bii gocha. Ebi. Waa asbuuree ganaa mintinee nagee khalaas nagee. خلاص قالتوما أبا فراك قالتوما بروشان كان يتني قالت اوكي Awun baala miila haadha manaa irraa buudha guys taaptaa godha ishee godha bannaata jechuudha dhageeffadhu mubaarak. haadha manaa keessa jaallatta Dalagaa. eshi Ahun qixaatu andi qixaat ነው ሚላ አራቡ ብቻ wallahi አራቡ ያላ taaptaa godha